Maal akka isin dhadhiiftanii kuttanii miti mata qishee tullummaa natti hime. Abdii Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadha. Nagaa qabdanii. Nasru Khalifa Hazi Yusuf nagaa qabdanii kam yoo fayyaadha si yaadatin jira. Najib Muhammad Amin hedduu nagaa wallahi. Nagaa qabdanii maaliif qabbattan maaliif naan dawwalle guyyaa tokkollee ni irraanfattamoo. Akka nu gaariidha garuu. Akka nama makina akkasitti illee hojjetaa karaa hojjete baree waliin dagatu. Hangamallee na dagattanii maal taatan immoo ijoollee. Komiin kaatee jirti komii kana ofirraa kaayaa isiniin jenna. Akka jaalatti garuu bika isaaniitti xiqqishoo. Torbaan takkaallee ni turtan natti hin fakkaanne gaafas jirru. Osoo nan dawwalle. Na harkuu qabda. Na dawwaluu qabda. Hai. Ijoollee yeroo hunda anan akka qiyaamatti isin yaadadha beekaa. warri darasaa taatanii as dhuftanii beektan calanqoo jirra. Ka Khaalidii fa'aa wajjin beektan. Maanu dagattanii isin jaan isiniin jaan. Wajji nyaannee wajji dhuunee wajji teenyee wajji. Isi tokko dubbadhu baal. Akkuma miti. Wajji qamaanee moo. Aywa. Hojii shanan alhamdulillah rabbil alamin. Aruusa sargii taasisa cufa hojii goon. Waa hunda hojii dabarsinee jirra. Hangama kiyyaan qoda kiyyaa. Ati qonna kee guddaadha wanni hojii haasawwan sila hedduudha. Ammaaf immoo ijoolleen tun maaliif akkana dagatte naa gaafachuu qabdan. Akkana osoo isin hin gaafanne dawwala isaa dawwalaa fi yoon qabne na gaafadhaa. Duwwaa sagal achiin ittiin sinii goota. Namni duwwaa sagal numa qabaa. Duwwaa sagal inni beekanii yoo sirgee jedhanii qabanii. Jedhanii qabanii yoon qabaannes Abdullaahi Marraa fudhatta. Akkana isiniin jenna Abdii. Salaamu alaikum. Abdiin kun baabara gaafatu akka nu godhu olti kadhu abdii keessaa. Ganamuu dhufeeti. Sheekaa jedhee nayyaanne naan jedha. Maal ijjee deemsa kaan hin beeku. Nayyaanne. Ati yoo nayyaanne immoo. Allah kabdamu yaa. Nayyaanne eeguu nama jetti san. Baay'ee namatti ulfaata. Siyaate jedhanii jaalala ibsuun jaalladhu beeku. Amala kiyyaa. Ibsachuu gaariidha. Gaarii malee ni ulfaata. Ni ulfaata haa ta'u malee ati sin siyaadeetiin jira malee kana jetteen. Boqa abdii si dubbii kana kaasee sirna. Akkas isiniin jenna insha Allah ta'ala hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti abbaan haan akka kana akkas isiniin jenna insha Allah anillee wayyaatiin isinitti deebi'a akka isaatti. Qamisa guutuullee waadda. Maal akka isin dhadhiiftanii kuttanii miti mata qishee tullummaa natti hime. Intala malee hin banne. Laki tullummaan nafsi keenye tanatti waa gammachuun qabu. Sagantaa biraa walitti deebi'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi.